Filannoo keenya argitanii ree mana keenya keessaa waan furanne kana. Jabaa inni barkan. Kana kee afudhe mana gootii jechuudha. Siisa bu'aan kee haaraadha maal goota fudhata. Yisi yoo barbaade waan biraa fudhadhu qumsaaxinii fa'aa. Waan barbaade manni xiqqoodha. Lakka silaa qumsaaxinii fudhata ture. Qumsaaxinii booddee gaafa mana qayyara. Yoo qayyarte qumsaaxinii malee soofaa shimma yoo bitame cubbuu nutti ta'a. Ji'a meeqadha? Yoo mana qayyaratte waan feete fudhatte jechuudha manni kan shi waan ta'ani garuu waan godhullacha waan ta'eefis namni isaas ufaa keessummaa waan ta'eef kanaaf kalarii nu ilaalamee kalarii nyaatolee gosa kana akkanatti hojjennee akkamitti akka dadhabne ilaala waxichi akkanitti bareedu waxii lukkuu fakkaata dhugaa waaqa waxii lukkuu fakkaata laala ogummaan jirti bar durayyuu hin beektu mitiiree kun aybii afaan oromoodhaan maal jedhama aybiidha yoonni gubee bukkee godhamachuudha kan biraa luk allicaan kun akkanatti bareedu rigaadhi ogummaan jirti bar isheen kun immoo goommana dhalakkattiin garuu laala dhiyeessuma keenya laalama saanii irratti dhiyeessin na gosuma afuridha saanii as jira biddeen ispeeshaalistii wayitoo shabe laala biddeen ishee akkattiin bareedu akkasitti namni kaan immoo bishaan kan dhugus jira kanumaa dhugnes jira waan ta'eef warri kaan immoo kennattoosa kana dhugu jechuudha birciqqoon asitti qophaa'eetii jira egaa soofaa ani fudhadhe kana ilaalaami bifa isaa ilaalaa mana kiyya keessaa iddoo horricharii keenya keessaa soofaan fudhadhe kana ilaalaa filannoon koo akkami bareedaan filanne dhugaa dubbachuudhaaf yaa filannoon nama garaagara waan ta'eef ani kana filadhe kunoo ani immoo kana fakkaadha naante rifeensa kiyya garuu hin hiikne hin farrazne shorshorin goone har'a nama astanaagadu yookaan keessummeessuudha waan ta'eef namaan ta'u beektu kanaaf illee sabsab godhe waa'ee rifeensa kiyya yeroo biraatti deebina garuu haalli jiru garuu akkasuma jechuudha akkamidha kaameeraa koo dukkanaa'e mana dukkanaa'e hojiin na ajjeesteetti natti fakkaata hojiin na ajjeesteetti fuulli immoo original faceidha no filter no minaan kaameeraa machuudha filteriin yuutuubii irra jiraare kun ikkoo yuutuubiidha original kaameeraadha akkaminatti bareedde garuu na manichi girgiddaansaa adii waan ta'eef soofaansaa layyattee mul'ata kanaafan filannoo koo kana godhadhe jechuudha ani jaalladheen kana filadhe isinii jedha isti hin bareedamuun bareedu barreessaa filannoo koo kanas laala aqna dhiqachuu deemte isiniin hin jenne Kun haala kana qophoofneerra jirti adawaa kam garuu kun warri baddi chaappee dibadisee chaappee anitti meera naachuraal feesiidhaan filteriin tiktookiin jiru as gudii madhaan jee rifeensa kana immoo keessa sirreeffadhu laata gadi hiikee wanti ta'a gannan namaa waa godhanii shorshor jedhee nama rakkisa gadi baasii mataa faranjii moo shukottu mataa faranjii kana naa laaltu qo'amee bareedaadha kun maal ganaa farrazamuu qaba bar homaan farrasamu barreessamaadha bar waan tokko ammaa godhamuu qaba bar kun uumamuma isaati bubbulee miti hara guyyaa sadaffaa isaati bar mataa faranjii mataa faranjiiti bar mataa mangistii enna roomee moo roomiidha isheen waan argodeessitu mataa keetii kunina lakki mataa mangistii jettee roomii ihe tsagurus nana ye mangisti tsagur jettee mataa qabdi roomitti ijoolleen beekaa mataa keetii kun jedhanii anamma kunoon immoo matuma mangistii akka ta'e silaa sinuu wannaa bite ummiti kun katti bareeda hojii xumuu ta'e jechuudha immoo yennaa bulu innaante humaaneriin nagadaa narraa bitaa innaan didanii argite nam tokko komantii naan barreessine hafuuzu bildaa rabbisiin meenaa barreessaan jee namni shanan tokko sirraa binna jedhaameeyyuu ennaan zem namni komantii barreesse tokko faammoo keessa baatee maayitti of yuuree bitattamaan nagadaa naan jette dirqamaan itoon dhabee yoon nagadee maan rakkoo qaba sirra bareedaadha sirreessuun barbaadu ani immoo sirreessuu barbaada se'anii inde abbaate
Wanta kusirratti sila shampoo conditionerii fi bishaan akkasitti goggoote innoo ishii filte bareeda. Ani samaan fil bareedaadha. Filamu. Akka mere har'a sargii Har'a sargii keenya. Nama taanee sargeessaa har'a akkasi zigijjitii bareedduu. Dibadhuuree fuula. Dibadhuu chaapistikii. Bakka itti haasa'e waan tokko Kunoo haala kanaan qophoofnee jirra akkuma argitanii anillee ariifadheetan dhufe uffata maraxanneen zim jedhee min uffadhee dhufe jechuudha. Akka kanatti hojii hojjechaa bullee kunoo amma isaatii hammatti jechuudha keessummaan keenya dhufuuf jechaaraa jechuudha. Kanaafiyyuu waan qophaa'e argitanii jirtu. Keessummaa keenya dhufan immoo viidiyoo yoo sodaachuu baanne waraabnaa jechuudha. Xiqqoo miidhuma isaanii fa'aa waraabna. Miti fayya fuula isaanii mul'ifnu miti. Fuula isaanii mul'isnu xiqqoo roosiisan nyaata fudhatanii. Namni baay'een hin jaallatu beektanii yoo viidiyoo irra qabanii waraabanii ittiin toluu jechuudha. Sanii fi xiqqoo waraabna. Akkasii anariititti illee dhufee qophaa'ee jira. Hedduu tokko bareedee jira jechuudha. Sanii fi hundi keessaniyyuu wanta hedduu ijoolleen nu gammadu waan ta'eef nu gammaddoodheetuma yaada. Gammachuun keenya gammachuu keessanii hedduu tokko galatoomaa hedduu tokko ulfaadha warra nama gammadan rabbiin immoo akka keenya sinaa godhu ollaa tokkotti rabbiin isin galchee nama immoo walitti dabalamee hundi keenya hojjennu rabbiin isin haa taasisu isiniin jedha. Iddoo tokkotti namallee hin baay'ifanna rakkoon hin jiru iddoo biraattis illee hin babbanna jechuudha. As bichaa keessa miti yoo rabbiin nu gargaare Oromiyaa kutaa hundaa keessatti iyyuu hin bannaa jechuudha. Biraanchiimu waa gargaaru dhugaa dubbachuu. Hayyoon nama cimtuu waan taateef sanii fi wal jabeessinee jabaannee hojjennaa jechuudha. Kunoo diddibatte isin badee filtariin barbaadu diimtuu bareedduu kana argitanii. Ani qallaaliin bareedusti kooti immoo dorgomna. Ani lakki boka isin ta'u. Lakki maalatu bareedduu dabala. Ani waan filtarii godhadhaniitiin tolu. Lakki immoo bareedaadha. Ittiin sanna fixe fuullamoo. Maaliif hidhaalee ani kanaaf heerumi siin jedhu kanaaf hidhaa. Sanna fixe dhugaa. Ala nagaruu murteessitee miti heeru. Murteessee amma jirtu. Faniiru. Filannoo keenya argitanii ree mana keenya keessaa waan furanne kana jabaa inni barkana kana kee haa fudhe mana gootii jechuudha. Siisa bu'aan kee haaraadha maal goota fudhata. Yes yoo barbaadde waan biraa fudhadhati qumsaaxinii fa'aa. Waan barbaadan manni xiqqoodha. Lakka silaa qumsaaxinii fudhatta ture. Qumsaaxinii booddee gaafa mana qayyara. Yoo qayyarte qumsaaxinii malee soofaa shiima dhiyoo bitame cubbuu nutti ta'a. Hin ta'u. Ji'a meeqadha? Saddeet. Yoo mana qayyaratte waan feete fudhatte jechuudha manni qarshii waan ta'e ani garuu waan godhullacha waan ta'eefis namni isaas dhufa keessummaa waan ta'eef kana fedha. Kalarii nu ilaalamee kalarii nu filan. Bareedu kalarii isaa. Sooficha Nagarsiifne. Lakka inni nagarsiifne. Soofaa mana keenyaa sana farniicharri